baba. Kuno mucaa argitu kana welcome kullu kajettu kun jechuudha. Mucaa argitu kana tuyyuu biyya Saudi Arabiyaa keessa jira. Aga dhaqee gedheree hojii shanii abbaan isaa kunoo ka jidduu ta'u kana ka imaama diimaa kana jechuudha. Akkuma dhaqeeni akka mataa tuqame jechuudha. Waan takka hin beeku akkanumatti nama laalu maal jechuu malee ji'a shan aga dhaqee lafa hin beeku nama hin beeku. Ammallee lafti inni jiru Saudi Arabiyaa naannoo Makkaa fi Riyaad minaamina kanarraa baay'ee fagoodha. Bakka sanii dhaqnee fuudhuudhaaf riyaala 4,500 gaafate sawaaqni jechuudha. Bakkuma sanii dhaqanii fuudhuudhaaf ganaa waraqata baasanii liis baasii minaamina kanaan alatti jechuudha. Saniif mucaa kana bakka sanii fuuna hadda osoo waan takka ta'e osoo makiinaa tokko jala bu'ee osoo bishaan tokko badee halkan osoo manarraa bahee qilee wayii bu'ee jedhee hunda kennatu waliin rakkata hunda kennatu waliin booya. Kanaaf jennee mucaa kanaa wajji rakkachuu mucaa kanaa waliin dadhabutti jirra siin jedha isa gargaaru jirra. Abbaan isaa kun ammoo isin rabbitti kennee ofiisini kennee na bira dhaabbadha ilma kiyya kana naan gayaa tokkicha qabutu na harkaa bahee biyyan baa deemee biyyan baa keessan na harkaa maraatee isinin jechuu jira rabbiin tanaan isin hin qabiniiti. Inshallah rabbi kee qodo kadalan teeqa bilaafisee fi biraadha batu bakka nama saati bakka dalagaa jira saa 11 fi daqiiqaa 55 saa 12tti walakkaatti bakka hin ergaa bakka utti kanuma meeqama diidami takka kana okay خلاص بس ان شاء الله بودا خلاص على كل ان شاء الله ساعتي tokkotti amma bakka dalagaa jira yeroo galeen ergaa oke Dubai irraa jechuun Dubai jira ergaa fi waan akaawuntii qabu. Meeqa ergitaa? Waan rabbinatti laaffisa akkanumatti ergee fi wayyu. Jechuun beekuu barbaade akaawuntii namarra qarqara irra beektee. Akaawuntii namaati? Jechuun akaawuntii namarra qarqara irra waan ta'eef siitii konnoo arguu barbaadeetu. Ayyee galatoonni shirfaa. Waan ofii bakka kennallee nama galcha dhallee qarshii 3,000 dalagaa irra jira irraa bahee jennaan boodaan galchaa fi har'a. Ulfaadha ishee haadha ta'ee galatoome ammaanaa sitti haa ta'u ishee abbaan kan kee kuni niyyaa bichaan godhina rabbi jedha. Wallaahi hin galchaaf. Warri galchitan rasiitii erguu biyya dandeessa. Sabboontu dubbattee makiyyaa dubbattee. Ani dubbadhee jira dhafaatee. Maal jetta abdii? Resiidii erga. Akka saniyyuun ajjeesanii Muhammad Amin ajjeesa bakka isuma ajjeesa. Kun oolaa abbee sibira jira anillee sibira jira nama hedduutu sibira jira namni si ajjeesu tokko hin jiru ishii hin sodaatinii kunoo namni hunduu abbaa kan kee argaa jirtaa miti kunoo maatiin kan kee sibira jira bara eenyu si ajjeesa namni tokko si bu'u hin jiru. La barani sajje sajadana tidak ada tabar argaa jira dhiisa isin argaa jira dhiisa beekaa jedhaan dhiise. Abdii. Maal taate maal? Kunoo dubbisi abbaa kan kee dubbisi waliin haasayi. Maal? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam. Maal taate maal? Maal tadis? Mboin kamboin? Mboin aman tahu maal? Mboin? Kebbatti jette koo Kadir. Sini kebbatti. Isa ka isin ittiin boo'inaa yoo isin itti boottan mucaan kun akkamaa ta'u koonni san jala hunda dhaabarre. Inni illee yaada keessa galabdee keessa jirtutu akkana gochuu jira jajjabeessaa malee boo'inaa isin abbiit. Boin. Abdurrahmani. Akkam nagaa jirta? Nagaa wallahi. Akkam leenca kiyya homaan taatu barka sibira jiru Nulle abbaatedha nullee kunoo uummata sibira jira waa takka homaan taatu hin galtaa rabbi sibira jira uummanni oromoo sibira jira hooma takka hin shakkillee hin takiyyan booyin illee hin galta ila kunoo wal agarre rabbi wal nu agarsiise akka deemte takkaa wal hin agarre hooma takka hin taatu boonaa kiyya jal'i rabbii fi uummata oromootiif hin galta. Eeshi hin booyin na jalaa.
Family Amma ta shanguliti dubbadhaame bochaalee rabbiidhaati ergina ati dubbadhaa. rabbi isin laafise gargaara kun du'aa Share godha kadhadhaati. namni jirtan kun rabbi jedhaati share Share godha godhaa abbaa koppii keessan kana linkii illee laala godhaa. rabbi jedha mucaa kana laala rabbumaan isin qabeeyyan family rabbi jedhaati biran darbina abbaa keessan kana biran darbina warri waa qabdan Follow birrii naa kuma takka deebisaa takka akkaawuntii niyyadhaa fi duwwaa. akkaawuntiin kun kana namni rabbi isinii laaffiseetiin jedhi Sabboontu jechuudha. galchi akkaawuntiin erga rabbi sirraa jaalatu galatoon. Barri Follow naa cufiyaati deebisaa. kabira jirtu gad hin dhiisiniiti. Ummata warri niyyattanii warra isin laafise kuma takkaan 500 dhibballee nattan hin tuffatamu waan ta'eef lakkoofsa barreeffadhaa isin galchina. Rabbiin fayyaa akkanaa isinitti hin fidinii aanaa haadhi keessa hin dhukkubsinii waan isin rakkisu rabbi isinitti hin Makiyyaa fidinii. dubbatteeti. Waan dandeettaniin gargaara mucaa kana abbaa kanatti galchaa qalbii wal dheebottee dheebuu walii baasisaa. Ani warra as keessa taa'u kana gubsi ammoo diitara maa qabattee teessa qofate narraa gabbuuseeti warra as keessa taa'u kana naa gubdiyan akkanatti. Hayyee tartiibaan dubbisatanii buusaa ka dubbate. Sabboontu dubbatteeti. Namni sagalee keelee dhaga'uu fedhaa bara akka dubbisu isaaniif kabaja. Kunoo lama sabboontu tun sa'a tokko as keessa teette maal goote as keessa sa'a takka. السلام عليكم Wanti ورحمة الله وبركاته. Wayya. gobsi nama tokko waliin galchin anatu wal galcha. Nama takka waliin galchin. Kan dubbise Hayyee. bichaa gabbuusi. Ummata rabbii gadii ta rabbii illee ta namaallee hin beekne fooloodhaaf jecha gastii kan akka kaaba rabbiititti itti amanee ola seenu fuutee onnatti hin galchin. Assalamu Kalaas alaikum anatu galchaa dhiisa warahmatullahi anatu beeka. wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakaatu. Sirra jirtu Oromoo nagaa keessanii. Jirra galata rabbii. Wallaahi baabaa kee argee imimmaan qabachuu dadhabee bayeessa jirtu. Maal jetti? Ana inni naan ergamuu fi kiyyaa waan qaburraan ergame akkami erguu danda'a natti himaa. Eessa jirtaati? Suudii jira. Suudii eessa jirti? Jiddaan jira. Ati jechuun birrii biyya ergitu? Biyya galchee achirraa naa galchuu danda'aniidha silaasumarraan erguu barbaade. Ukkoo birriin kun akkaawuntiin kana bareedduu ta'e bara. Akkaawuntiin kana akkaawuntii kana fuutee nama birrii biyya si ergu sanitti Itoophiyaa 5,000 niyyattee 2 niyyattee 10 niyyattee 20 niyyattee akkaawuntii kanarra birrii haganaa naa galchi jettee nama birrii si galchu sanitti akkaawuntii kana ergita. Hin galchaa birrii kuma shani. Yalla ishee akka hamshirin boo'in inshaallah ni fayyaa hamshir isheen. Obboleessa kee rabbiin fayyaa isaa hamshee. maaru abbaa kan kee kanallee rabbiin qalbii isaanii gadhaa deebisu. Dhiisa abbaan boochisinaati. Abbaan boochisinaa dhiisa qaraadhu waan noonoo san caalti waan ta'eef abbaan boochisinaa dhiisa. Dubbadhaa mee faamilii warri ashaangulliitii boo'ichaan galee ergitan kun maaliif mana kana taaptaabii fi kooppiliinkiin goone? Taaptaabii fi kooppiliinkii godhamee ashaangulliitii boo'ichaa ni dhaqqabdani wallaahi odoo ashaangulliitiin boo'ichaa nama ka gargaartuuti yoo tana mucaan kunuu hagana kalee sarraa gadhate inneen kadhannu. Osoo ashaangulliitiin boo'ichaa ka waa gargaartuuti ashaangulliitiin boo'ichaa waan gargaartu taaptaap kooppiliinkii godha. Okay, Anishaa dubbadhu Anishaa Radishaa dubbadhaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikum Jirtan salaam. nagaa isinin jedha. Nagaa alhamdulillah. Anillee walla akkaawuntii irraa homaayyuun qabu beetanii birrii 500 galcheera akkuma viidiyoo kana reefu banii argeen irra caalaa mutu ayitu barbaachisaa rabbiin mucaa kana rabbi isaa hamaaruun akkamumaan rabbi haaraaf abbaa bira rabbi isaa galchuu isiniin jedha warra kanallee rabbiin haa jajjabeessu birrii 500 galcheera aga galchee tureera galcheeraa fi kun nu erge. Yoo rabbiin nu gargaareen Boxii boola daballaa walii risiitii uumarraa sarratti qabnu erge ergine.
ها قبسي فولو قولي ريسيتي قبولي شكرا قبسي فولو ريسيتي قبولي هسه شكرا هسه أيه فولو قولي قبسي أوكي قبسي فولو قوليني أوكي قلتو مشي ثانك يو نمني برا أني شادو بدو تران كيتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كم نجاة شرتني. جرا قلت ربي مريم أقل جتاتي ريسيتي ناونا يدت هاي أنا اللي والله سعودي كنا كيس انتر ريف جديدة ريال دبا تكاين إركا في سنين جرا باقي قران أمانا ستي هذا وكانشي أنا شاكي هاي شي ركني سا ركنك ينمو إن بعملك تقلم بيكني يا هاي شي بكا قلقلت تيرو عربني نبرة دفتت النركاب بقى قبسي فولو قولي ريسيتي سرت ترقشي هاي شي ريسيتي بربادة وانت هاي أي أوكي إيش مكة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أيه جد قبرت ربي نساء فيسون والله تدفق قلبنا وجبتي. قلتني وعرفت ومن كيسان كفيا قبوكم غرا akkasuma naannoo akka du'aa godhanii wallahi rakkoo jabduu keessan jira birrii kuma shaniin hin galchaafe guyyaa barumsaan. أوكي bakka takka du'aa isin haa godhanii ishii takka takka ni xiqqoo ni ulfaata waan ta'eef bakka takka du'aa haa godhanii ishii na obsaa. Ayyee ishii galata ulfaata. Faayidaan aadaa bisisi sirratti gargaarisitu. Galatoo ishee dhalatee thank you. Galatoomi mucayyoon amma taa'ama gabbuuti sun eenyu maqaan kan kee Malikaa jedhaasi lama. Galatoom kuma 20 risiitii tanarra ergite sun karaa keessaatiin ilaalu jira. Thank you ulfaadhu galatoomi. Thank you rabbiin bakka siif haa guutuu haadhatii ulfaadhu. Okay. Namni biraa eenyume sanyii leenjisoo ta'etti tun atol galuu feete moo akkam? Meeqa galchanaan jette kuma 5 jette makka ishi du'aa isiif haa godhan ishi lubbuutii boodanaa obsi. Eessa jirta kuweetiin jirtaami? Maqaa kiyyaan illee kuma 5 dabali. Okay kuma 10 ishi. Yallaa ishi galatoomaa ta'ee ulfaadha ishi fooloo si godhee jira. Aya ishi ta'ee galatooma. Waa ijoollee kuweetii tiyya teenki galatoomaa wallahi. Namni biraa mee namni biraa eenyu jira as keessa Mariam ati galchite Maarifaa jechuu kee Dr. Maarifaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Waan fi ana kuma senen onna baafte ala kulli hali waan mun daafu gargaara sana fakkaate amman dhufee yoon kuma shanin galchame. Risiitii sirratti erganaan jettee innaan ganama kana bar Kuni kan carraati bar sun ka carraa dhiyoo tana baaftan. No ka carraati miti ka carraa osoo hin taane kun akkuma argite kana abbaa kana fi mucaa waan irraa hasaa turre argaa turte na fakkaata. Laalaa san kan siin jedhe ganamaa miti re'ani kan ganamaa kan siin jedhe waasaappi mucaa abdii sun na dalaguu dide furunaa deebisu warqata sirratti ergan siin jedhe san. Kan ammaa moo deeggarsa jirtan na fakkaate. Okay. Siigalemi. Mujaawayii akka tasaa mataan tuqamee ijoollee moonnooti gara arsii kana arsii balee gasgaar kana mataan tuqameetiin dhiqoosii mujaa san gara biyyaatti galchuudhaaf ammallee baadiyyaa fagoo keessa jira. Isa san achii baasuu irratti lafa utti jirra siin jedha. San gargaarsa san irra jirra. Hayyee tole kuma shanin galcha boruun galcha okay. Hayaa ishii bakka ulfaadha ati amaanaa sitti haa ta'u haa. Nin galcha wallahi. Hayaa ishii galatooma atiyya. Tole rabbis nu haa jaalatu. Hayyee ishii. Arabuu meeqa galchite? kuma lama galchira Galatoome haadhatiyya ishii ulfaadhu. Rabbiin inshaallah kuma 200 bakka sii haa buusu. Jamiila Rahimaa si galchuun danda'u akkaawuntiin kee piraaveetii jira habiibti tiyya.
akkaawuntii kee piraaveetii jalaa baasii. Shamsiyaa dubbadhu. Warri gargaaruu barbaadan lakkoofsa 88 warri ol ba'uu hin barbaanne ammoo nuti akkaawuntiin jala kana jira 1171 14 66 42 tokko jechuudha. Sabaan Umar kan jedhu kana akkaawuntiin jechuudha. Warri gargaaruu ni barbaadan. Eenyu kabira Shamsiyaa dubbadhaa kaa maal taatanii as keessa miyuut qabatanii teettan? Maal taata yoo dubbattan? السلام عليكم وانوفي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيواني سالينو بني أمو ماني والقري وهون رافو قرقار سوي رجرتان سا ربي سنامل كيسوسان اللي ربي عفايسوني. آمين آمين. إن شاء الله ريكم عشان يتوبان قلشا فيان اللي ربنا ها قرقار وبرون قلشا. إيش يا قلشا ما ناس اتياتا وشي؟ إيش؟ أيوة كيش غلطهم الفادو. عربو غلطهم متس نمني برأي إنه فاطمة دبدو. فاطمة يون دبني مرادي شاه دبدو. في السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما جيت مرادي شاه؟ هذا زير تندقي. فاتي أنا فقورا غنما برغنما كما سدين قلشا في بريطانيا. أيش أمانة ستياتا وشين دقتني. سيرة ترجع ريستي. أيه غلطوا مشارتية. مرادي شامل جد. مرادي شا. سكلين تيتون إنك يمتو فاطمة. سلام. هايو. سبحان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله بري توبياكم في دي بشانين قلتافي هذا فاتي واي مشاورة اللي ريفو تردبتها ترتني مشاورة عربا يو برباد لكم سكيسان سيركا فولو ناديمس نما فيدو دندو يجو بكسانيفا sanii miti bar amma wanni rakkoo ta'e mushawarri mucaan kun beektaa nama sammuun isaa sirrii hin jirre gizee barbaade ol ka'ee makiinaa kana keessa shufeera harkaan qabuudhaaf ka'a nama jechuun amma osoo asitti nama amma asitti jechuudha fardi lafa qabuu hin dandeenye sii galee mucaan kun booda mushawarri arabaa ammoo akkasitti wanna jettee akkasii mucaa kana fiduu hin dandeettu saniif malee waan biraatiif miti. waan akka terellaa fi maalii jedhanii sanirra silaa warri arabaa hin fidanii ammallee karatti illee taftiisha maal irra gahuu hin danda'an an ijoollee lama fide. Ijoollee teennaanii miti si jamir ijoollee arabaatiin fiduudhaaf malee ijoollee teennaanii miti kan fidaa jiran. Kalaasayya inshaallah rabbi isa haa aafi'u. Rabbiin fayyaa isaa tamanaa ba'e. Malee ijoollee teennaanii terellaadhaan ammoo ni miidhama mucaan hindoo akaakuun takkitti bakkuma jiru sanitti guyyaa sadii fidan terellaan. Laalaa terellaadhaan ni du'aalachila. Ayya inshaallah rabbi haa aafi'u wallah. Ayya ishii galatoomin faalloo. Faatuma as keessa teetteetiin lakkoofsa 8 barreessita namni tokko tokko sila. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam. Akkam jirta? Naga alhamdulillah. Baga jiraat. Waliinu. Ajitu je assalamu alaikum. Jirtani mutirra baafadhaa mee jirtu? Nagaa akkami? Wallahi nagaa akkam jirtan fayyaa keessanii na beeytanii endechaa sara. Akkana. Beeke. Wallahi beeke. Jirtanii.
jirtani nagaa wayyaa qabna. Kadir. Oh, Salam alaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Me kam jirta? Wallahi nagaa Muhammadu garam tarere simbira. Ila kabba ya molde ba jarata bebo? Akkam jirtam fayyadami. Naga kam name kam jirta nisi. Da. Wallahi kale ijoollee wayii sheerii narratti gootee dhufee takkaa'u. Seenallee naan tare wallahi. waayirra jirtani wayta san dalagaaf namna Ijoollee biyya nama biyya keenyallee bilbilee gaafadheetini lakkoofsi Ahmad Bosona Baalillee naa dalaguu dide wallahi rabbiin nu haa gargaaru kan mucaan ijoollee bira ga'e homaan ta'u. irri Itoophiyaa kuma diigama hin galchachi. Abbo Rabbi si haa kennu, fayyaa nagaa Rabbi si haa kennu, yaada muraada kee Rabbi haa guutu. Oma yaaddeetti Rabbi si haa baasu, abboo jiraadhu, jiruun ta'e ammallee ol haa deemtu, abboo nama duraatuu guddatte ofii olitti si haa laalan, mangistii Rabbi si haa godhu, jiraadhu abboo. Diinaa duniyaallee Rabbi yoo duraatu si kenne ammallee si haa kennu, ol si haa fuudhu, jiraadhu. Amin haadha faateettillee galatoom rabbiin si biraa jiraatu rabbiin fayyaa si haa taasisu. Akkuma warra rakkate gargaartu kanas immoo rabbiin si haa gargaaru. Amin inshallah. Amin. Rabbi haa gargaaru isin warri kun na warra tiyya wallahi warra hullaati beeka. Aleessa ijoolleen sheerii narratti gootee wallahi midhaan fuutan immoo ijoollee amma Aleessa ijoolleen sheerii narratti gootee Inshallah rabbi mujaacha bisaati eegala toome haadhiya Luutu godhi Kadiro. Okay, salam itti fuufi. Abdi galatoomta abdi isaa. Ulfaadhu. Akkam nagaadha. Jira galata rabbiin. Rabbi isaa fayyisu rabbi nagaan biyyatti haa galchu. Anis birrii Itoophiyaa 5,000 galchaa fi namni na bira hin jiru akkaawuntii addisiitti naquu hin danda'u garuu bilbilumarraa hin qaba. Akkaawuntii addisii bilbila naquu hin danda'u. Akkaawuntii addisii birrii murata anas keessaa osoo ta'e illee nan naqa akkaawuntii biyyaatti galchuu hin danda'u. Kamii galchi taree albu? Inni ufaa namni galgala inni ufaa galgala sa'aatii akkuma Itoophiyaatti sa'a 12 booda inni ufu. Meeqa galchitaaf jedhu? 5,000 galchaaf. Ayyee ishee galatoome ishee. Dagatiin Rasiitii amanaa eenyu irratti dabarsa sirratti? Gobsii fuuloo godhi irra ergi. Obsii mee asirra jiramu? Gobsii siin jedhe gobsii. Okay, ashi bakka. Okay, ishee ulfaadhaadha tiyya. Siin jedhe gobsii. Gobsii fuuloo godhaate. Umar Bariisoo. Wayyaa akkam jirtuudha nagaadha. Jira alhamdulillah. Yaa'u baay'een ullee qalbiin nu cabee wallahi kalee sararaan jala ture jala ture. As bakka birrii hin qabu garuu 500 gaashaa amma fuulu na godhe si ergaan si sammuu. Okay, rakkoon qabam shiir 500 hin tuffatin addaati. 500 tuffatta aadaa akka waan 500 galchiteetti ilaali malee. Yaa'u jechuun qalbiin nu cabee waan naan maal goonaan hundattu rabbi isaa fayyisu. Amshiir habiibi. Fuulu na godha amma sitti ergamu sitti erga. Okay, ishee galatoome. Ahmad kostime. Milki eenyu dubbate Umar dubbate isaa Umar Bariisoo kana fooloo godhi gobsii sitti haa ergu. Gobsii fooloo godhaa risiitii gobsii irratti ergitanii faamilii. Faatuma dubbadhu kaa gisee gassi buusan lakkoofsa 8 barreeffatta harkaa lafa qabdee gisee walgalte miyuutii irraan kaatu waan hima kan keetii wallaale yaa obboleettiiti yaane. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Akkamiin nagaa jirtanii bara shabahaa hayyanna dararaa anis 10,000 ni galchaa fi fooloo na godhadhaas ni deebisaa. Hayyee fooloo godhi gobsii.
Gobsi follow godha receipt isarra erga receipt isarra wali qabaa jirra waan ta'eef. Okay, Fatuma. Hayya alafaatee follow na godhi follow si deebisa reason account na argitan jechuudha. Maali na ergitanii? Accounting kanuma. Kamiree yaa Fatuma tiya. Kana accounting. Waan ofii follow na deebisi risiitii simarratti ergaan. Qoosu jirta moo akkam? Wallahi dhugama jechuun jira boruu soo galchuu baadde hanga iftaanitti ni galcha inshallah. Abdii shaa dubbadhu. Abdii shaashee qayyattu dubbadhu. Waan Abdii ofii follow shaashee. na deebisi. Hayyee isinii deebise kun follow. An follown kiyya kun jannata dabalaan jedha baran. Jannata dabalaa follown kiyya koy. Laa asirratti ergaa malee risiitii nama biraatti ergaa hin barbaanne simarra ergaa. Siman keessaa si ergaa. Yalla ergee kun si ergee jira receipt. Receipt fi galchiteerta birrii. Risiitii shabakan na karaa naan jedhanii amma dawwalee fi dhufaara malee. Hayyee wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Eessa haasa'eerta ati eenyu ka haasa'eertu? Haa? Kuttee? Abdishaa dubbattamoo abdishaa ishee gassi buusan? Hayyeen dubbattu abdishaa ishee okay. Fatii dubbattaa? Fataa baalee dubbattaa? Assalamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Abjuu ka jettu si galchuu hin danda'u akkaawuntii kee piraaveetii jalaa baasi. Naga galata rabbiitti fuufi. Ayyaanillee kuma shan Itoophiyaa ammaan galchaafi inshallah. Ani koomantii isinii barreessuu ture mucaan Naajiraan keessa naannoo kam akka jiru an Naajiraan jira. Yoo kan akka duratti jettu namichi kan irratti ofirraa kan gabbaasu taate an na bira manni ni jira. Lakkoofsallee isinii barreessuu ture hagasitti na bira akka dhufeetiin asii mushawarallee godhuufi hin dandeenyaa haga achi geessee namichi achi geessu mallaqa achitti harkatti fudhata. Lakkoofsi isinii barreessuu ture asii koomantii kiyyan garree yookaan namichi rakkisu taate. Mushawarallee gaafadheetiin mushawaraniin godhaafi keessaan namni naa dubbisu lakkoofsa as jala isinii kaaya. Akkasitti waliin isin qunnamsiisa inshallah. Wannoo ishisma waan namni ta'u beekani Maamadiin follow wal godha. Yalla atis naa deebisi yeroo baay'ee nama rakkatuu fi mushawara yaani kan warra Saudi Arabiyaa keessaa kana bar rabbiin caala birritti amantan waan ta'eef uggee walitti isiniin ergu bar gaafa dura intala fuutanii hawaalaan nu gaafattan urguma san iyyuu ani obboleessummaan kiyyaa yoo doo Saudi Arabiyaa keessa jiraateeti hin amanu. Namni waraqata qabu Saudi Arabiyaa keessatti guddaan kun akaakayyuun kenna areeda lafaan gahee nama du'e intala lakkuu lama dhaltee dhiiga haqqifte mana yaalaatti dhaqi ilaali jennaani dirqama riyaala 4,000 naa kanfaluu qabdanii riyaala 4,000 naa kanfaluu qabdanii jedhe intala dhiiga haqqifteetiin duute jechuudha. Senegalaa miti mana du'aa jirtu jechuudha mana yaalaa riyaala sa'a takka qofa dhaqee cheek godhuudhaaf 4,000 naa kanfaluu qabdanii jedhe. Senegalaa miti. Namni Saudi Arabiyaa keessaa kun rabbii gaditti birritti amana waan ta'eef rabbiin caala birritti amana maa rabbuka osoo jedhaniiti mallaqa jedha. Diqqaa guddaan Saudi Arabiyaa keessa jiru kun ka beeytii rabbii dhaqee kan areeda lafaan ga'ee ka maal jedhe dubartiin dhiirri isaanii jechuudha. Maa rabbuka hoo jedhan mallaqaa jedhan. Gatii kana ta'eef ani gizee mushawwara nu bira jira akkana nu bira jira jedhanaan natti ulfaata baay'ee walii garaa laafii hin qabdan walii naatoo hin qabdan. Mushawwara jedhanii wal fuudhanii hawaalaa yoo nu gaafattan ganaa nuti asirraayyuu ta'a baasii wannootiifuu cannaqamu jirra. Mucaa kana fuudhanii fuudhee abbaa arge kenne booda akkam godhadha. Mucaa kana kan halkan ka'ee fiigu. Mushawwara tutti dhiyoo jira nama kenna tutti dhiyoo jira fuudhee itti ergee hawaalaa yoo nu gaafattan waan. Sani rakkoon barkaa cinqiinnatti ta'u jiran. Jaaladhee kamaaliin bira kingi kamaaliin bira riyaala 4,500 baafnee achi ergina sa'aatii 24 asirra taa'ee kadhataa hin jiru.
an dhugaa rabbii dubbachuu fi gaafa amma namni baay'een beektaa dhugaadha miidiyaa kanarratti hin amansiisu waan akkasiillee ka godhu hedduudha. Namni nagayaallee hedduudha. Namni adda hin beeku anama tiktookii duraan kanaa miti kun addisiidha fooloyyuun qabu jalaa gubate gaafa sanis barreessuu ture annaa jiraan keessa jira. Kamisis mushaawara kamisis hangar yaadis jidda bakka hunda yaani amanamaa nama ta'e isin geessee mushawarri duratti hin fudhatu. Bakka san geessee nama sanitti kennee waan jedhe san waadaa duratti miti barate atema mallaqa sodaatan jirru bar namaa fudhatanii ol darbatanii hawaalaa gaafachuu jiranii sitti bar mallaqa boottaati bar mallaqa yoo nyaatan homaa miti bar mallaqni gaafatan ammoo kuma torbaatama akka deen gadda sayyoo nu gaafatan nu eessaa funa kanaafuu fatii kiyya yoo rabbi sii laaffise akkaawuntii kanarratti birrii kuma takka gargaari waan rabbiin sii laaffise akkaawuntii kanarratti sii galee asirra gargaari waan rabbiin sii laaffise irraa jechuudha akkaawuntii kanarratti abbaa kan kee kana laaleeti. Abbaa kan kee kana laali birrii kuma takka asirra gargaari. Kuma shan maqaa keetiin kuma shan ane ofii kiyyaanii galchaa kuma kudhaniin galchaa. Kanaafuu atis fooloo naa deebisii yeroo baay'ee waan akkasii gargaaruudhaaf abdiin qaba garuu namni sin argu nama nagaas namni hin argu akkas inshallah maqaa keetiin kuma shan annu ofii kuma kudha walitti ni galcha. Jazakallah khair. Yalla galatooma ulfaadhu. Gobsii fooloo godhi risiitii isarratti walitti qabarra waan ta'eef irratti ergi. Atis naa deebisi keetis ni fedha fooloo. Yalla kiyya kun oni deebisaan ergi risiitii booda rakkoon qabu. Hayyee bareeddu atillee risiitii ergi atillee risiitii ergi galatooma. Eenu namni biraa kaas keessatti naanaati simboo siifuu dubbaddaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يدو اللي لقيني أنا مرفوض جرى إن شاء الله يدو دكا أنا ما بيكو قد بنتي أنا جبته والله ربنا كان سحا قلتونا جهان فيا إساني كنا فيها قلتو إن شاء الله أن اللي وربنا لا في سي أغنى حاجة جلو بس إنقل شعر ما جتشونا إن شاء الله قوب سي فولو سي قد إدرا فولو نادي بسي Gosii fooloo godhi galchi rakkoon qabuuti ulfaadhu galatoomiti. Ayyee okey ishi. Naanaati dubbadhu. Naanaati hin dubbattu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam. Faamilii namni biroo laakoo saddeet barreeffadha. Sheer taaptaap koppilinkii godha gaayis. Sheerii fi taaptaabii fi koppilinkii godha. Dubbadhu. Inshallah warra bilaaf seenaa illee boodatti yoo namichi tokko dhufe kasan danteetiin galchaa yeessu. Rabbiin isarraa kaasu wannuma kamuyyuu anillee gaafa wanna jaanitti hin galchaa hin jira yookiin har'atti yookiin boritti yoo namichi naa dhufe jechuudha. Kuma nama lee taate. Miyyaa taate ajjeeni nafiin kaayaa lubbuuti. Kuma daawwan galchaa. Irra caalaan wanni miidiyaa kanaa niyyama. Niyyaa bichaa taatee nafina. Ayyee okey. Siifu dubbadhu. Siifu nadhii dubbadhu yoo siifuun hin dubbatin. Miyuut irraa bayaa dubbadhaa. Okey nadhii hin dubbattu siifu atis hin dubbattu namni fooloo isin godhaa illee hin jiru gisee fooloo deebitanii haa. Okey Samiiraa Jimmaatiif dirree sabboontuu baddallee tokko dubbadhaa. Miyuut irraa bayaa dubbadhaa. Okey dubbattan taanaan bye bye. Kabiroo guys namni biroo namni gargaaruu ni barbaadda laakoo saddeet barreeffadha. Si jamir ol galuun barbaachisu bar. Akkaawuntiin kun asirra jira. Akkaawuntii asirraa fudhattee birrii kuma takka irra galchuudha. Ol galuuyyuu barbaachisu. Olma galuuyyuu barbaachisu. Eega ol galuun garuu dirqama jettan ammoo miyuutii irraa baataniitiin dubbachuudha. Miyuutii irraa bahuu maaltu isin dhoggahu. Shabakaan koomentii ni barreessa. Gastii gubbaa gisee seenteen dubbatu. Eega shabakaa ta'e akkaawuntii asirraa fudhadhuutii. Birrii kuma takka maqaa abbaa keetiitiin galchi. Eega shabakaa ta'eetiin jedhe.
Egaa gassi gisee seente shabakaan kennu hojjetin habiibti. Ancin akkasii san hin danda'u yoo ta'ee kafitu rabbi kafi gatii. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Waan ofii jirtuu nagaadha. Alhamdulillah. Maaltu hiruree mee nutti maka abbaa keenya waan jira jiruun biruma galleetuma dhaabbanna mara rakkoo qaba. Michi giraallee wallaahi. Inna keenya illee reebuma jira. Mucaan gastii keessa gadi taa'uu hin dandeenye eenyu jedhee akkasiniif himu hin beeku garuu mucaa isaaniitituyyuu jechuudha abbaa keenya ka jidduu taa'u kana mucaa isaaniitituyyuu erga Saudi Arabiyaa deemeetiin jedhee reef ji'a 5 mucaa kana jechuudha akka mataa jalaa tuqameetiin Saudi Arabiyaa keessatti of wallaaleetiin jalaa dhukkubaa isa san gara biyyaa galchuudhaaf. Mataani mataa tuqamee akka biyyatti deebi'u barbaada moo akka yaada argatuu islaamaachi? Akka biyyatti deebi'u. Ijoollee isaa ture? Arsiidha. Hayya rabbi haa fi isaan amma akka biyyatti deebi'u osoo yaada achitti yaalii gurguranii biyya deebi'u jaala yaalii gurguranii moo silaan ulfaata biyyatti illee achitti yaalamuun biyyatti osoo deebi'e gaariidha ture. Siriidha wallahi rabbi haa fi hayyaanis qarshii 1,000 galcha inshaallah. Ashrii sitii si erga inshaallah galcheeti. Ayyuu dubbadhu. Maali arsii takeetan tunni natti hin ergatinaa. Keessattuu waa dhiiraa dhalaan arsii kun anuma natti hin ergatinaa. Anuma gasti makiyya illee hin ergatinaa sannatti illee hin dhufinaa isinillee hin fedhu. Tasuma jechuun maali arsii jinnii arsii maal ijoollee kutaa birootti gargaaru jira mucaa kana hagamma. Isin gaafuma jawaariin keessan tuqamee fi gaafuma maqaan arsii kaafame bichaa reeffi keessan bakka jirtanii haa socho'u reeffi keessan jawaari hambichaa isin jalaa akkan tuqamne isin halkan gaafa maraataa keessanii hin jirtan gaafa ka fayyaa qabu siree irra galee hin jirtan gaafa hin jirtan isinii galee hin jirtan gaafa rakkataan keessan rakkate hin jirtanii jechuudha gaafuma maqaan arsii dhayameetiin jedha jechuudha qaqooftuu marti gadi yaa guyyaa sana afaan banaa gaafuma maqaan arsii dhayame. Maaliyyoo arsii jedhaati gaafuma dhiirti keessan kutaa biraa fuutee fi gaafuma maqaan jawaari dhayame qofa gabbaa abbaa kan kee kana asin laalteetiin bira tarta gastii gubbaa ol seenteetiin fooloodhaaf jecha miyuutu qabattee teettaa jechuudha rabbiin taati qabdu keessaa si haa fuudhu inshaallah. Taati qabdu keessaa rabbi si haa fuudhu waan biraa siin hin jedhu waan fayyaa mucaa kanaan rabbiin atakare rabbiin fayyaa saniin isin haa atakaru.